isin barraate harmeen teessanii baga dhuftanii nu daawwattanii harmee Oromiyaa yaada baaftanii balloof rakkottis narraan dhee. خرا نبين دمرت سناوب خرا ربين جالته ربي سنر جالته كم دياران ربطن كانت ربي سنر جالته وني سنيدا مهدو تبتول لندن دين وان سنيدا ما دين سلام جبالا تكا قد برسيسا ديرا لا برسيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تخينيا الرزيارة مقالة wadaay ganda boolee jaalalaa irraa kaanee gara sheekha keenya guddaa sheekha sheekanii Sheekh Muhammad Garaasay bira takkaa'u Sheekh Muhammad wadaay bira dhufnee jirra jechuudha. Ziyaaraan dhufne tuni ziyaaraa abbaa keenya yoo ta'u sheekha keenya ziyaaruudhaaf bira dhufnee laaluudhaaf dhufnee jechuudha. Sheekni keenya arra ziyaaraa dhufne kun masgiida amma laaltanii gartan ka keessa taa'u jiru kana keessatti nuus barsiisaa ture, asitti irraa barachaa turre jechuudha. Sheekni gaafa as barsiisan masgiidni kun darasaan urjii lafa fuute fakkaattii heddummina isiidha.
Kitaabban asii qaraasisuu muxawwaloota asii qaraayiseetti gizee kitaaba matnoota gaara janii gaara abdurqee janii gaara tokko gama gana jira ooroota isaa keessaa achi dhayneetti achi nu qaraasisu ture jechuudha. Shayni kuni barsiisuu irraa ganama subii salaateeti barsiisuu eegalee ilaa hanga asrii salaatanitti numa barsiisa jechuudha. Waktu takka illee osoo haaran baafanne haara baafachiinsiisaa hanga asumarraa kaanee gaara dhaynu qofa haara baafata malee subii salaatee itti gattaa'eeti osoo haaran baafannee osoo dadhaben jennee nama dila kana keessummeeyseeti ilaa asritti barsiisuu ture jechuudha. Inni kaan ammoo sheekan warri gurguddaa warri cimee kitaaba gurguddaa qara'u sunana warri qara'u halkan maashoodhaan yoo ifaadhaanii irraa barachuu turan jechuudha. Nama kanatti kaddamuu ture jechuudha. Sheekan naannawa kana qubate hundinuu namni isarraa waan raabsatin namni isarraa waan fudhatin hin jiru jechuudha. Sheeka keenya rabbi umrii haa dheereysu. Sheeyni keenya seenaan isaa gaa inshaallah deebineetti irraa waraabuu deemna. Seenaa bal'oo qabaa seenaa guddoo qabaa akkatti barate hundaa'u seenaa bareedduu qabaa jechuudha. Nama fiqii amata 15 ol barate inni kun akka naa himetti nama fiqii amata 15 ol barate jechuudha. Isaa fiqii achi bahee gattaa'uu deemu tokko na dhufee je gaafasan arrahmaanu alal arshi istawaa kanana fidee je kanarra wal qabnaaniin firraa sijaajaa haareetti geeba haareetti wisaa kopha fudhadhee firraa fatisi kute jedhuuba. Kitaaba eegas boodaan kitaaba hadiisaa qara'ee je kitaaba hadiisaa amata 15 keessa taa'ee jedhuuba. Kitaaba hadiisaatu amata 15 keessa taa'ee je. Wasiyyaa inni gaafas naadhaam irraa takkaa jira. Ilmii keessaa jarjartaniituma bahinaadhaa je. Ilmii keessaa jarjartaniin bahinaadhaa. Keessatti obsaadhaa. Obsaan keessaa bahanii. Ibsii yoo ilmii yoo waa'u beekumsi yoo jarjaran nama bira dabra je. Yoo obsanii ciniinnatan keessaa bahanii jabaadhaa jee seenaasaa hanganaan sheekhiyyarraa fuudhee jechuudha. Kanaaf sheeyni keenya kuni inshaallah ni dhukkubee fayyaa dhabee walittiin qabadha jee haasawallee hedduun danda'uun hanganarraa dubbadhee inni immoo inshaallah hanganarra bal'iseeti seenaa bal'isee ganaa nu ibsuu deema. Tanaaf isin wanniin jechuu deemu isin warri ziyaaraa sheekaa dhufelleen jazaa rabbii isin haa kafalu. Sheeka keenya guddaa ziyaartanii maleekaan isin haa ziyaartu. Warra maleekaan karatti afaan baatee rabbiin isin jaalata jettuun rabbi isin haa godhu. Warra sheeka ziyaaruudhaan ziyaaraan teeysan umriin teeysan barakaan isinii buute rabbi isin haa godhu. Bakka sheekaa bu'eetumaa anumaa isin eebbisaa aamin jettanii rabbiin bismillahirrahmaanirrahiim akka sheeka keenya dhuftanii ilaaltanitti rabbiin ija rahmataatiin isin haa laalu duuba. Akka sheeka bira teeysanitti rizqii fi ilmii fi fayyaan isin bira haa teeysu duuba. Ilmaan keessan keessaa isinis gaafa sadarkaa tana keessa warra ilmaan dhufee ilaalu rabbi isin haa godhu duuba. Warra ilmaan hin daganne kadhamni daganne rabbi isin haa godhu duuba. Sheeka keenya ka kophaa taa'u dhuftanii shir jettaniini fayyaan ilmiin fayyaan isin shir haa jettu duuba. Rabbi isin haa gammachiisu duniyaa akhiratti fayyaa isinitti haa ta'u. Warra asittis ziyaaraa sheekaa dhufuudhaan ganaallee sheekan ziyaaru rabbi isin haa godhu. Ol aantummaa jannatas rabbi isin haa badhaasu. Firdowsii rabbi isin haa badhaasu. Akka sheeka gammachiiftanitti rabbi isin haa gammachiisu duuba. Ilmaan keessatti gammachuu rabbi isin haa agarsiisu. Akka sheeka kana gammachiiftanii sheeyni gammadee du'aa isin godhe kana rabbi isin haa qeebalu duuba. Du'aa sheekaa rabbi nu haa qeebalu. Rabbi isin haa ta'u. Wabillaahi tawfiiq. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it
they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. Siin dharraatee harmeen teessanii baga dhuftanii nu daawwattanii harmee Oromiyaa yaada baaftanii balloof rakkottiis narraan